Wangeelli dhugaan gatii Waaqayyo Abbaan karaa ilma isaa nuuf baasee hubachuu. Dhiiga Yesuus Kiristoos nu dhangalaasee rakkasiisuu dhiisuun hin caalamu. Dhiigni Yesuus Kiristoos waan hundumaayyuu hin caala. Gooftaadhaaf galanna ta'u. Maateriyaali manuun qabaachuudhaaf hawwinu hundumaame dhiigni Yesuus Kiristoos comni tokko kan sanaan gitu hin jiru. Jiraare jira waldaa hin jiru. Biyya lafaa kanarraa gatii guddaatti kan gurguramaa jiru amma. Arra gatii guddaa kan baasu. Waan lafarra jiru hundumaa keessaa antiimaater jedhama. Antiimaater. Saayintistoonni laaboraatoorii keessatti hojjetu. Giraamni tokko doolaara Ameerikaa tiriliyeena 64.4 gurguramu. Waa'ee tiriliyeena dhiisaati ishemti tuqaan irra keessa jirtu sun iyyuu biyya keenyaaf baajeta waggaa baay'ee taati. Birrii guddaadha waan ta'eef. Dhiigni anaaf isiniif dhangalee dhiigni ilma Waaqayyoo jiraata. Dhiigni Yesuus Kiristoos inni anaaf isiniif bite. Giraamiin tokko doolaarii kanaan hin bitamu. Isa caalu qabna nuun. Ameen jennu. Isa caalu. Isa caalu. Isa caalu. Hafuurumti waan xixinnoo fidee nutti lallabe hafuura kan biraadhan jedhe waraanamu. Hafuura isa kan biraa waraanneer. Yesuus isa kan biraa gadi baafneer. Wangeela isa kan biraa baafneer. Gooftaadhaaf galanni guddaadha. Wangeela isa kan biraa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa waa'ee eenyummaa isaa gaaffii gaafata akka isaan isa hubataniif. Lakkoobsa 13 irraa kaasnee yeroo ilaallu gaaf tokko akkuma tasaa utuu isaan hin yaadin Yesuus gaaffii gurguddaa lama bartoota isaa gaafate. Arra qormaatan isinii kennaa jedhe Yesuus. Barumsa baay'ee barsiiseera. Bakka baay'ee wajjin deemaniiru. Tajaajila baay'ee wajjin tajaajilaniiru. Waan baay'ee wajjin dabarsaniiru. Arra faayinaal egzaamin isinii kenna jedhe qormaatichi gaaffii gurguddaa lama qaba. Inni jalqaba namoonni eenyunaan jedhu. Gaaffii isa jalqabaati inni kun salphaadha. Maaliif waa'ee keenya miti kan gaafatamne waan ta'eef waa'ee namootaati waan ta'eef waa'ee namaa haasa'uun baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Sa'aatii 2-3 haasa'uu dandeenya. Keessumaa monuun Waaqayyoo nu haa fayyisu ameen jedha. Waa'ee namaa haasa'u. Dhimma mataa keenyaa dhiifne ajandaa nu ilaallatu dhiifne sa'aatii 3 maakiyaatoo tokko qabannee teenye waa'ee namaa haasa'u. Sakkasii baay'ee jaalladha. Baay'ee nurraa tola. Gaaffiin kun bartootaaf gaaffii salphaa ture. Maaliif waa'ee namaati waan ta'eef. Inni tokko harka kaasee warri naannoo keenyaa meedhe Eliyaas isin jedhaa jiru. Tokko immoo Ermiyaas isin jedhu kan keenya immoo kaan immoo Yohaannis Cuuphaadha isin jedhu. Warri naannoo keenyaa immoo raajota durii keessaa tokko ka'ee dhufe isin jedhu. Biyyimmaa waan baay'ee isaa jedhan. Waan baay'ee isaa. Sinubanne hawaasni keenya sinubanne biyyi keenya sinubanne waa'ee kee odeeffannoo dogoggoraa jira jedhan. Gaaffiin inni lammaffaan garuu akka duraan salphaan turre ulfaataa turre. Final exam number 2. Isinoo eenyunaan jettu biyyi na dhubanne ish haa ta'u. Isin warri hundumaa caalaa natti dhiyaattanoo warri wajjin baanee galluoo warri wajjin tajaajilluoo warri wajjin oollee bulluoo eenyunaan jettu naan hundi isaanii mataa gadi qabatan sababiin isaa deebiin hin jiru isaanuu hubanne isaaniif hin galle warra fageenya irraa miti isaan warra mana keessa inner circle keessa warra jiraniif waa'ee Yesuus hin galleef waan ta'eef hundumtu akka ndaaqoo qooti irra teessee mugduu mataa qaqqabatee yeroo kana Phexros bantii Waaqaa keessa mul'ata fudhate maal kan jedhu ati yennaan masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati. Lakkoobsa 17 boqonnaa 16 lakkoobsa 17 ati maal Eliyaas miti ati Yohaannis Cuuphaa miti ati raajota keessaa tokko miti ati si jechuun ilma Waaqayyoo jiraata masiicha isa dibame isa nuuf kenname. Ameen jennu. Hallelujah. Masiisa dibama bishaan dibamaa miti masiisa dibamaa. Ija keenya bishaan dibamaa irraa fuunee masiicha isa dibamaa irratti hammadeeffannutti naman taanu. Gooftaan nu haa gargaaru. Nu haa fayyisu. Ati eenyu
Masiicha ilma Waaqayyoo jiraata. Kutaa kana baay'een jaalladha. Maaliifi Phexros rikeerdii amma irraatti hin cabne sadii cabsee deeme. Amma irraatti hin cabne. Gara fuulduraattis hin cabu. Hin cabadee yaadu. Inni jalqabaa ati masiicha ilma Waaqayyoo jiraataatii kan jedhu mul'ata isa guddaa sagalee Waaqayyoo keessa. The greatest revelation ever. Afuuratti guddatanii bakki isin geessan inni dhuma Yesuus Kiristoosin hubachuudha. Bira darbitanii iddoon deemamu hin jiru. Rikeerdi abaloo afuuratti guddate hamma fedhe yoo guddate Yesuusin hubachuun isa dhumaati. Kuni mul'ataa jedhe Yesuus. Lakkoofsa ittaanu irratti akka jedhu yaa Phexrosatti kan ayyaanamte dhadeetu Yesuus. Kan abbaa koo isa waaqarraatu sitti men jedhu. Sitti maal godhe? Sitti mul'ise. Kuni mul'ata. Revelationidha kun. Beekumsa namaarra darba. Isa namni dubbisee fidurra darba. Isa kilaasii ta'anii baratan irra darba. Isa guugilii godhanii fidan interneetii irra darba. Bara sana interneetiin hin jiru. Dhaloota irraatti naasaa jira. Ogummaa namaarra darba. Isa akkasii abbaatu namatti mul'isa. Mul'ata kanaan Waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen jedhaa. Addunyaa fuuraa keessatti mul'atti kana caalu hin jiru. Isa dhumaati kun. Macaafa qulqulluu keenya gaafa qo'annu mul'anni inni dhuma seera uumamaarra amma mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 sadhumaatti gaafa dubbisnu rikeerdiin mul'ata hundumaa caalu isa kan. Mul'anni inni guddaan kan raajonni argan miti. Mul'anni inni guddaan isa Daani'eel fa'aa argan walxaxaa sana miti. Mul'anni inni guddaan isa Yohaannis mul'ata isaa keessatti arge miti. Mul'anni hundumaa caalu ati masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati kan kana caalu hin jiru. Haleluuyaa. Sitti mul'isee inni akkasii yoo iji namaa banamee argan malee iddoo biraadhaa iddoo riferensii irraa barbaadan miti jedha. Isa akkasii teoloojii baratanii fidu miti jechuusaati. Yesuus gooftaadha. Sitti mul'iseedha Yesuus. Rikeerdiin inni iddoo kanatti galmeessa. Inni lammaffaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee lakkoofsa 19 irratti ati dhagaa kana irratti waldaa koo nan ijaara erga jedhee booddee banaa mootummaa Waaqaa siifan kennaa jedha. Kennaan isin fudhachuu dandeessan inni guddaan immoo inni dhuma banaa mootummaa Waaqaati. Rikeerdii kennaa isa guddaati kun. Gooftaan isa kanaan isin eebbisu. Afuuratti fudhattanii waan fedhe yoo fudhattanii banaa mootummaa Waaqaa kan caalu kennaan isin fudhachuu dandeessan immoo hin jiru. Kennaan inni dhumaa isa kan. Mul'ata guddichaaf kennaa isa guddaa kenne Yesuus. Banaa mootummaa Waaqaan sii kennaa jedha. Kana jechuun mootummaa Waaqaa wajjin hojjetta. Wanti atas teessee bante Waaqarraa banamaa ta'a. Wanti atas teessee cufte immoo Waaqarraa maal ta'a? Cufamaa ta'a. Furtuu kanarraan sii kennaa jedha. Furtuun kun harka Phexros miti harka koof harka kee keessa jira. Rakkinni keenya garuu furtuu harka keenya keessa jiru kana hin arginu ittiin fayyadamu. Maaliif hin beeknu waan ta'eef. Qabxii tokko kaasee darbu jireenya keessan keessatti kan isin fayyadu waan isin qabdan otoo hin taane akka qabdan waan isin beektan duwwaa. Qabaachuu waan biraadha. Qabeenya ofii beekuun immoo waan biraati. Hundi keenya kan wajjin qabnu commonly furtuu qabna. Akka furtuu qaban kan beekan garuu namoota muraasa. Kanaaf furtuu keenya dhiifne kan nuun waan bira barbaacha jiru. Gooftaan nu gargaaru. Ameen. Furtuu kana kiristaanota hundumaaf kenneera Yesuus. Sii kenneera. Itti fayyadamuuf dhiisuun ga'ee keeti. Inni ga'ee keeti. Otuma qabnuu waan xixinnoodhaan dhiphanna. Otuma furtuu baannu gaafa mataan xinnoo ishee nu dhukkubu nu dursee namni mana yaalaa ga'u hin jiru. Gaaf tokko harkarra keenyee hin kadhannu. Dipendentii ta'an. Namoonni muraasni nu caalaa gooftaatti akka dhiyaatanitti waan yaannuufi waa taaneennaan nama 10 bilbila meenaa kadhadhu ofii kadhachuu hin dandeenyu. Maaliif furtuun nurka akka jiru hin beekne waan ta'eef.
mataa dhukkubbiif tokkotti bilbilannaa, garaa dhukkaasaaf tokkotti bilbilannaa, utaalloof tokkotti bilbilannaa, bilbila nama 28 hiriiraan qabannee kan jirru furtuu gooftaan Phexrositti kenne hubachuu dhabuurraa kan ka'e dhufa malee obboleessitti bilbilus walii kadhachuun gaariidha. Nana mana dipendentii ta'uun garuu barbaachisaa miti. Gooftaan of nu haa dandeessisu. Gooftaan miila lamaan nu haa dhaabu. Kottaatti rakkannee mameen jenna. Boodaaf nu fayyada. Galanni isaaf haa ta'u. Jira harka keessan keessa furtuun kun jira. Yesuus Kiristoos gooftaa. Bara waraana addunyaa lammaffaa booda ikoonomiin addunyaa kana baay'ee kufe. Dinagdeetti addunyaan kun hin kufte baay'ee. Biyyoota gurguddoo akka Ameerikaa fa'aa dabalatee gaaga'ama yookaan kiraayisisii gurguddaa keessa seenan. Bara sana keessa namichi tokko rakkateetu mana baay'ee xinnoo caccabduu keessa jiraata. Manni isaa digirii 45 akkas jettee dhaabatte. Waan nyaatu immoo waan hin qabneef gadi ba'ee gaandaarraa nyaata. Xuraa namoonni gatan keessa fuudhee nyaata. Gaaf tokko hin du'e. Gaafa inni du'u ogeeyyiin fayyaa yookaan maazagaajjaatu awwaala. Poolisiin ambulaansiidhaan dhaqee kaase. Rakkinni isaa namni gaafa du'u dhageettii qaba. Gaafa lubbuudhaan jiru immoo namni yaadatu hin jiru. Gaafa inni gaandaarraa nyaatu namni kun hin beela'e namni jedhu hin jiru. Inni du'e gaafa jedhamu immoo ambulaansiidhaan dhufu. Arras akkasi. Hin dhukkubaa hospitaala ciisaa namni jalaa qabu hin jiru. Waan ittiin qoricha bitatu dhabee namni jalaa qabu hin jiru. Inni du'e gaafa jedhamu namni tokko nama 200 bilbila dhageesseetta. Isa booddee wal gurreedhanne awwaala walii bareechina wal gargaaruun utuu lubbuun jiraniiti. Namichi hin du'e ambulaansiin dhufee gaafa keezii isaa qoratanii namichi kun kan inni du'e nyaata dhabuurraa kan ka'edha. Waan nyaatu dhabee du'e. Uffata isaarraa baasanii kafanuuf jedhanii qabattoonni godhatee jiru jajjabaatennaan kutanii gaafa keessa isaa ilaalanii doolaara Ameerikaa 19,000 caccabee keessa ta'a. Kana jechuun bara sana economic depression keessa namni doolaara 19,000 qabu literally abbaa qabeenyaati. Abbaa qabeenya namichi maal qaba? Doolaara meeqa qaba? 19,000 qaba. Eessa jiraata? Godoo caccabduu keessa jiraata. Waan nyaatu immoo dhabee du'e. Maaliifi waan hin qabneef otoo hin taane akka mudhii isaa irratti doolaara 19,000 qabu waan hin beekneefitu jireenya isaaf hin malle jiraata. Kiristaanni aangoo Waaqayyoo isaaf kenna hin beekne yeroodhuma jireenya isaaf hin malle jiraatee darba. Gooftaan nu haa gargaaru. Ameen jennu. Maalan sii kenna jedhe gooftaan banaa mootummaa Waaqaa sii kenna. Sadaffaan rikkeerdiin inni kaa'ee darbee ishee kana dubbadheen xumuraa. Rikkeerdiin Phexros inni sadaffaan immoo rikkeerdii kufaatiiti. Rikkeerdii kufaatiiti. Kun hundumtuu ta'ee booddee Yesuus Kiristoos waa'ee du'a isaa dubbachuutti ka'e. Na ajjeesu jedhe. Yerusaalemitti na ajjeesuuf jiru jedhe. Nan du'a jennaan Phexros warra kaan irraa qofaatti isa achi baasee jedhe. Kun sirratti ta'uun irra hin jiraatu ati hin duutu hin du'in jedhe. Kufaatiin inni guddaan immoo soga. Ajandaa Waaqayyoo isa ilmi Waaqayyoo waaqarraa fide dura dhaabattanii hin ta'u jechuu caalaa immoo kufaatiin biraan jiru. Namni kufee dhumni kufaatii isa kanadha. Yesuus Kiristoosin hin du'in jechuu caalaa kufaatiin hin jiru. Kan guddinaas isatu cufee deemee kan kufaatiis isuma harka jira. Lakkoofsa 22 irratti arganna isa kana. Daqiiqaa 10 dura namni mul'ata hundumaa caalu fudhate. Namni immoo kennaa hundumaa caalu fudhate. Daqiiqaa yartuu booddee Yesuus Kiristoos dura dhaabatee akkas jedhe hin du'in. Isa kana eenyutti mul'ise? Kunis mul'ata. Isa kana eessaa fuudhee? Iddoo biraadhaa fide madda kan biraarraa waraabe. Akkas taana yeroo tokko gaaf tokko waan dhugaa nuuf raajan guyyaa lammaffaa immoo waan ta'uu hin dandeenye nutti himan. Confusioniitu uumama. Madda isaatu gari. Isa booddee Yesuus Kiristoos ija Phexros keessa ilaalee akkas jedhe seexana nana ija koo duraa turi. Sababiin isaa maddi mul'ata kanaa eenyu akka ta'e beeka Yesuus. Madda isaa irratti xiyyeeffachuu.
namoota wajjin wal lolaa kan ollu yeroo baay'ee madda isaa irratti waan hin xiyyeeffanneef namoota miti kan nu miidhu namoota garas Yesuus Kiristoos Phexrosin ilaala seexana immoo arge arguun kan nu malu arguutu nurra jiraata baay'een keenya dhiifama gochuu kan adabne baay'een keenya kan wal lollu namootatu nu miidhe jennee yaan akkuma Phexrositti fayyadamee madda kan biraarraa dhufee nu miidha waan ta'eef ija obboleettii keenyaa keessa ilaalaa isa ishee erga irratti xiyyeeffachuu nurra jiraata ogummaan guddaan isa kan communication hariiroo namoota wajjin qabnu keessatti isa kan obboleessa keenya ilaala isa harka obboleessa keenyaatti fayyadamee nu waraane irratti xiyyeeffachuu nurra jiraata gooftaan nu gargaaru hinduine de Yesuus kanaaf yaa obboloota koo arra addunyaa kana irratti Yesuus baay'eetu lallabama isa kan keenya isa tokkicha olii dhufe isa tokkicha karaa dhugaaf jireenya ta'ee adda baafannee isatti jabaachuutu nurra jiraata haleluuyaa isatu lallabamuu qaba isatu faarfatamuu qaba isatu barsiifamuu qaba waltajjii keenya irratti moo'uun kan isaaf ta'u Yesuus isa kan biraatu hin taane Yesuus isa abbaa biraa dhufe Yesuus isa abboonni keenya manamummaadhaan nutti himan isa isaan lallaban isa isaan macaafa isaanii keessatti nu barreessan isatu iddoo qabaachuu nurra jiraata gooftaan nu gargaaru Yesuus gooftaan jireenya fuuraa keessatti milkaa'inni inni guddaan Yesuus Kiristoosin adda baasanii hubachuu Yesuus Kiristoos namaaf galuu Yesuus Kiristoosin beekuudha waaqayyo beekumsa kanaan hubannaa kanaan hunda keenya haa eebbisu waldoota kiristaanaa keenya haa eebbisu gooftaan isin haa eebbisu in kadhanna mataa keenya gadi qabannee